humna afuura qulqulluu waan jedhamu irratti dubbachuu barbaada. Humna afuura qulqulluu የመንፈስ ቅዱስ ኃይል gaarummaa kee hundumaaf gargaarsa keef yaa Waaqayyo abbaa keenyaaf gooftaa keenya jaalala kee ta'ee jennaan nu gargaartee jaalala kee ta'ee jennaan nu eeddee jaalala kee ta'ee jennaan haala hundumaa keessatti nu wajjin taate guyyaa irraa kana waan nu geesseef maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin bara baraan galanni siif haa ta'u. Ati amanamaadhaa si haa galatu. Ati bara baraan gooftaadha maqaan kee haa eebbifamu. Gaarummaa kee hundumaaf si haa galatu. Ejjenno ishee ol kaanu maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin yaa Waaqayyo gaarummaa kee hundumaaf yaa Waaqayyo maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Galanniif ulfinni guddaan siif haa ta'u. Amma yeroo kana immoo yaa Waaqayyo gooftaa lola diinaa kallattii adda addaarraan sammuu keenyatti darbatamu, kallattii adda addaan nagaa keenya irratti darbatamu, kallattii adda addaan eebba keenya qabee jiru maqaa Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. Mee maqaa Yesuusiin jedhame, maqaa Yesuusiin jedhame, ergaan diinaa jedhame, yaadi seexanaa jedhame, hojiin hafuura ammeenyaa jedhame, arra ganama kana jedhaa maqaa Yesuusiin jedhaa waraanneerra jedhaa cabsineerra jedhaa diinneerra jedhaa maqaa ilma Waaqayyoon adiiga godhaa. Haleluuyaa! Maqaa Yesuusiin cabsineerra, maqaa Yesuusiin diinneerra, nagaa namaarraa diinneerra, eebba namaarraa waraanneerra. Ati duwwaan nu wajjin ta'i, nu gargaara. Galanni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin. Waaqayyo isin haa eebbisu. Humna afuura qulqulluu waan jedhamu walii wajjin ilaalla. Humna afuura qulqulluu የመንፈስ ቅዱስ ኃይል humni afuura qulqulluun kun akkaataan isaas beekamuutu irra jiraata. Hubannaan isaas beekamuutu irra jiraata. Darbee immoo nu keessas jiraachuutu irra jiraata. Nu keessa jiraachuutu irra jiraata. Galanni Waaqayyo maali? Egaati gaafa macaafa qulqulluu wajjin ol bukkee qabnee ilaallu waa'ee humna afuura qulqulluu kanaadhaa gaafa ilaallu seenaasaa beekuun nurra jiraata. Sababii ta'eefi afuurri qulqulluun kun eessatti jalqabee attamitti jalqabee maaliif jalqabe waan jedhamu keessatti gaafa olii wajjin ilaallu afuurri qulqulluun durumaa kaasee seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 2 irratti gaafa dhaqanii ilaaltanii waa'ee afuurri qulqulluudhaa gaafa dubbatu afuurri qulqulluun afuurichis jedha. Afuurichis bishaanirra naannaa ture. Bishaanirra naannaa ture afuuricha. Yeroo sana afuurri qulqulluun namatti fayyadamu sababa hin qabneef. Namatti fayyadamu sababa hin qabneef. Uumama garaagaraatu jalqaba uumame sababii ta'eef afuurichi bishaanirra naannaa ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti immoo gaafa dhaqanii ilaaltanii biyyoo fuudhee dholondolee jedha. Afuura jiraataatti baafate. Maqaa Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Biyyoo sana fuudhee dholondoleetu afuura jiraataatti baafate. Afuuri jiraataa suni nama keessa bule. Nama afuurichaan afuura jiraataa ta'e. Afuurichaan jiraataa ta'e nama. Maleessaa waan gara biraa miti. Amma gaafa namni du'u inni biyyoorraa dhololame gara biyyootti deebi'a. Qaamni keenya kuni inni afuurri jiraataatti baafatame immoo eessa dhaqa? Gara Waaqaatti deema. Carraa kana uumamni yoo kaan hin argan. Carraa kana namoonni waan argan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namoonni waan argane carraa kana. Innaa kanaafi namni gaafa du'u akka horiidhaa argatamatu hin ta'in lubbuunsaa gara Waaqaatti ol ba'a jechuudha. Carraa akkasii qaba. Maqaa Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Egaati olumaa gala waa'ee afuura qulqulluu gaafa ilaallu immoo afuurri qulqulluu kun macaafuma argitan kana macaafa qulqulluu kan godhe maaloodha? Afuura qulqulluu. Malee saayinsii akka baayoloojii, akka keemistirii, akka maatisii, akka macaafota adda addaatti irraati addan ta'u jechuudha.
isaanirraa adda kan godhe hafuura qulqulluu. Ameen ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Macaafa kana adda kan godhe hafuura qulqulluu. Haleluuyaa. Hafuura qulqulluudha malee isaanii barreeffamni isaa namatu barreesse akkuma warra kaanii babarraa'ee jira. Waan dandeessa taasisu garuu hafuura qulqulluu dandeessa taasisa. Seenaan macaafa qulqulluudhaallee gaafa dubbatu maal jedhaa? Namoota 40 ol kan ta'an biyyoota adda addaa irra kan jiran afaan adda addaa kan dubbatan biyyi isaanii adda adda kan ta'e garuu hafuura qulqulluudhaan kan ka'e yookaas hafuura qulqulluudhaan marraamanii macaafa qulqulluu kana barreessan jedhu. Bini seenaa macaafa qulqulluu akkana jedhu. Namoota adda addaa barreesse afaan adda addaatiin barraa'e biyya adda addaa keessa jiraatanii barreessan jarreen suni oliyyuun beekanii olumayyuun beekanii garuu ta'anii wantoota adda addaa gaafa ilaalanii babarreessanii boodarra jarreen sun gaafa ol argan yookaas olitti qabamanii macaafa qulqulluu ta'e wantichi. የመንፈስ ቅዱስ አሰራር ነው። ሆጂ hafuura qulqulluudha kun. Uumamuun isaa hafuura qulqulluurraan dhufe jechuudha. Yaadamuun macaafa qulqulluudhaa hafuura qulqulluurraan ka'e jechuudha. Kanaaf waa'een hafuura qulqulluudhaa namoota biratti beekamuu irra jiraata. Humni isaa namoota biratti beekamuu irra jiraata. Achuma biraa macaafa qulqulluu kana keessa immoo akka olii galaatti kakuu moobaaf kakuu haaraan hafuura qulqulluun barraa'ee kakuu moobaa keessatti namoonni adda addaadhaan yeroo yerootti yeroo Waaqayyo ergaa isaa dabarfachuu barbaadu. Warra akka Abrahaam fa'aa kan baay'ee kakuu moobaa keessatti akka kakuu haaraadhaan hafuura qulqulluun gadhiifamaa miti. Gadhiifamaa miti. Gadhiifamaa miti. Waaqayyo yeroo yaada isaa raawwachuu barbaadu abbaa barbaade kaafata. Abbaa barbaade kaaseetu ittiin hojjeta. Abrahaam fa'i namma Waaqayyo hojii isa jalqabaa ittiin hojjechuu gaafa barbaadu Abrahaamiin kaafata. Abrahaami raajiidhas lubas mootiidhas. Gooftaan Yesuus isa waaraa keessatti naaf laatan haboo kana sadanuu qaba. Raajiidhas, lubas, mootiidhas. Raajii jechuun dirraati. Waan isaan dubbatan ammas hin ta'a fuula isaan durattis raawwatamaa deema. Luba immoo hin qulqulleessu, waldaa qulqulleessu. Namoota cubbaman, namoota waan adda addaa Waaqayyo wajjin walitti bu'insa qaban, Waaqayyo wajjin walitti araasu. Orang kata karya selalu boleh. Orang kamu sehat. Oleh tanah sudah mahu ayun. Lupa itu sudah jalan itu. Saya mau rawatcis. Saya roda dada. Wadanya satu saya rakan. Saya tentang akan jalan mau bulcisa aja. Mau tidak mau. Mau tidak kan saya rawat. Atas itu. Kain no, nabi no. Hindi kailangan mo, hindi na, ni gusto. Galang Waaqayyo ha. Kennaa kun kennaa jajjabaa. Sa kennaa kagwaaraa keessatti dhufee, kennaa salganuu, kennaa baay'eedhamee maqaan isaa dhadhaamu. Malee isaatii kun jeneraalii kennaa jajjabaa ta'ee waldaa kiristaanaa keessatti Museenis kennaa kanatti fayyadameera. Kennaan kun Musee harkas jira. Museeni raajiidhasi, mootiidhasi, lubas. Gooftaan Yesuusis kennaa kana qabaasini jedhe. ይተነብያሉ፣ ያስተዳድራሉ፣ እንደገና ደግሞ የካህናትን ስራ ይሰራሉ። ከነጋዲ አፉን ቁልቁሉን ኩን ከቁሞ ባጌ ሰቲ ባዬ ቀልሲዲሙ የሮ Waaqayyo ergaa isaa dabarfachuu barbaadu karoora tokko tokko Waaqayyo qabu ajandaa ta'e irratti Waaqayyo hojjetachuu gaafa barbaadu nama ta'etu kaafata Waaqayyo. Abaluna sin barbaade. Abrahaam
Abrahaamin kaafateetti fayyadameera. Abrahaamin darbee. Musee kaafateera. Museen hin darbee. Eliyaas faayil isaan gaaga'aniiru. Hojjetanii darbanii. Saamu'eel ka'eera. Hojjetee darbee. Raajoonni kaka'aniiru. Hojjetanii darbanii. Malee Saamu'eel qulqulluun akkuma har'aa kana abbaa argee yeroo masheen irra gooftaa fudhattu har'a dhufee irra bu'ee ittiin hojiin hojjetu. Akka karoora waaqayyootti dhufee hojii hojjeta fuulduraatti dhaguma faana. Galonni waaqayyoo faana. Baay'ee kan isin dhibu kakuma haaraaf kakuma ofaallee adda kan godhu hafuura qulqulluu. Kakuma haaraaf kakuma ofaallee adda kan godhu hafuura qulqulluu. Adda jarreen kun lamaan. Kakuma ofaadhaa yoo argitanii ture hafuurri qulqulluun gaafa barbaachisaa ta'e nama barbaachisaa ta'e irra dhufee bu'ee hojii hojjeta. Malee isaati abbaan ta'e arge yookaas manuma waaqayyoo kee jiraati dhufeera mana waaqayyoo kee ta'aa jiraaf irra bu'ee ittiin faarfachaa irra bu'ee ittiin lallabaa irra bu'ee ittiin waan adda addaa sin hojjetu. Nama hojjetu sin jiru kan. Hojii waaqayyoo mana waaqayyoo keessatti bara kakuma keessa kan hojjetan luboota duwwaadha. Luboota duwwaadha. Gaafa dhufanii masaaqatu mana qulqullummaa sana dhufanii saaqatu abbaan darabee dhufee saaqata. Yoo faarfannaa ta'e waan barbaade jedha. Yoo lallaba ta'e waan barbaade jedha. Kadhata yoo ta'e waan jedha. Kanaan sabaa fi saba waaqayyoof waaqayyoon olitti araarsa. Olitti agarsiisa. Kakuma ofaa kana jiru. Kakuma ofaa kana jiru. Kakuma ofaa keessaa manni qulqullummaa mataasaa gara bakka sadiitti dhaqanii rabu. Bakka sadiitti rabu. Bakki inni tokkoffaan qiddista qiddisaa jedhama gola eenyuyyuu galuu hin dandeenye. Eenyuyyuu galuu hin dandeenye. Inni lammaffaan immoo dirreetti tajaajiltoota kan fakkaatan dhufanii ta'an. Inni sadaffaan immoo addabaabaayii kan jedhamu jira. Namni hundumtuu dhufee karaarra dhaabatee kun amma agartu. Naannoo waldooliin adda addaa jiran karaarra dhaabatanii dhaggeeffatu achi dhaabatanii qoqqoommoo achi dhaabatanii dhudhungatu achi dhaabatanii waan barbaadan kun. Mangalenyaa hullumatti wal miidhaqabeeffatu maali? Addabaabaayii dhaman. Kakuu haaraa keessa gaafa dhuftan garuu baay'ee kan isin dhibu kakuu haaraaf kakuu faayyuu baay'ee garaagara fagaatu. Gaafa garaagara fagaatan maaliin garaagara fagaatu? Isin fakkaata beektu hafuura qulqulluu dhufe. Haaleluyyaa. Ameen. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Hafuura qulqulluutu dhufe. Hafuurri qulqulluun kun akkamitti dhufe? Maatiyoos boqonnaa tokko lakkoofsa 18:20 gaafa dubbifattan isuma jalqabaa Maariyaamii fi Yoseefi hicconnaa turan jedhu yookaas kaadhimamtoota turan jedhu. Maariyaamii fi Yoseef. Akkuma warra kaanii akkuma nama kamiidhaa jarri kun lamaan ol jaallatanii ol wajjiniitinii ol fuudhuudhaa fi sadarkaa ol fuudhuurraa yeroo utuu isaan hin ga'ini hafuurri qulqulluun dhufee Maariyaam kee buufate. Hafuurri qulqulluun dhufee Maariyaam kee buufate. Maariyaam hin beeku. Jarreen sun hin beekan warri Israa'elii aadaa kana hin beekan wanta kana hin beekan hin daa'u. Intalli kuni akkaataan taaneen sagaagalummaadhaan in ulfoofte kan jedhamu namoonni baay'een oduu kaasan. Yoseefis kana dhaga'ee Yoseefis baay'ee beekkata sababii ta'eef ishee akkaataa hin beekamne cal jedhee dhiisuu barbaade. Nagar ግን በመንፈስ ቅዱስ ነው የጸነሰችው። ሃሌሉያ! ጅራታን ኢየሱስ አፉራ ቁልቁሉን ፎንቴ ባይገን ሲድም ዋንተ ካሻ ገለሜንዴ ዋንተ ካ እስራኤል ከትደንዴ ዋንተ ካ ሆጀተሜንዴ ዋንተ ካ ደጋሜንዴ እስራኤል ከሰት ደጋሜንዴ ነቱ ማርያም ከሰሉ ይጉል ሰናም ቦዳ ሁንዱመት ጋፊ ጋፈኒ ተው ኤርገማን ገብርኤል እንከ gaafa dhufu akkane yaa Yoosef kaadhimaa kee Maariyaamiti fudhachuun hin sodaatin. Inni isheen ulfoofte ulfa namummaatu hin ta'in ulfa waaqummaati. Haaleluyyaa! Jiraataadha Yesuus.
ulfa waaqummaa ulfoofte hafuura qulqulluutu keessa bule maleessaati akka dhala namaatti wanta ta'e miti. Wanta ta'e miti. Kanaafi kaadhimaa kee Maariyaamiin fudhachuun sodaatin. Ergaa jedhamu dhufe. Haaleluyyaa. Maal ulfoofte Maariyaamiin? Dubbadhaa ka. Kanis namaas tanganaa. Maal ulfoofte? Baay'atanii? Beesuma bukkee keessa itti himaa. Ennaa hafuura qulqulluu ulfoofte dhufte. Hafuurri qulqulluu sun karaa hafuura qulqulluudhaan Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ulfoofte. የአዲስ ኪዳንና የብሉይ ኪዳን ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን ያደረገው ይሄ ነው። ከና ከኩሞፋት ከኩሃራ ወንድ ጋር አገርማ ጉዳዮች የተከና አፉር ቁልቁሉን ኑፌ ከናም ጎዳ አመካ ከኩሞፋት እንደደብሉ አራሞደ ከኩሃራዳ ከኩናራሞ አራራን bara araaraati kakuunaara bara afurri qulqulluuti kakuunaara bara kasi jedhee dhufe afurri qulqulluun dhufe gale gidduu. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyo bara baraan eebbifamu. Kanaaf afurri qulqulluun hojii jalqabe. Inni ulfoofte Maariyaam. Inni ulfoofte. Humna haaraa tokkoon ulfoofte. Maariyaam gaafa isheen olii gad deemtu namni isheen dubbistu garaa isaanii keessaatti waa sosocho'uu jalqaba. Maariyaam gaafa isheen olii gad mana Elsaabeexiin gattee Elsaabeexiin gaafa isheen dubbistu Elsaabeet keessaati micaatu galagale. የመንፈስ ቅዱስ አሰራር ነው። humna hafuura qulqulluu. Haleluuyaa. Hojii jalqabee hafuurri qulqulluun mandara kee deeme. Hojii jalqabee hafuurri qulqulluun magaalaa keessa deeme, biyya keessa deeme. Kakuu haaraatu jalqabame. Kakuu haaraa yaada haaraa jalqabame. Haleluuyaa. Meekkaneedhaa namoota bukkee keessa jiruuti. Arra ganama kana ilaamee humni hafuura qulqulluu kun si argataadha. Si argataadha maaloo. Haleluuyaa. Ilaalaa kaleessa deengade yeroo kakuu haaraa keessa turan. Yeroo kakuu haaraa keessa turan abbaan arge raajuu hin danda'u. Abbaan arge luba ta'uu hin danda'u. Abbaan arge mootii ta'uu hin danda'u. Arraan booda garuu hin danda'ama hafuurri qulqulluun dhufe. Ameen ameen ameen. Mee hin danda'ama dhaame maaloo. Haleluuyaa. Hin danda'ama hafuurri qulqulluun dhufe qabse. Kanaaf arra namni yeroo gooftaa fudhatu maal ta'a? Yeroo gooftaa fudhatu laguma cuuphaatti hafuuraan guutama. Ameen ameen. Hafuuraan guutama. Laguma cuuphaatti kennaan dhufe irra bu'uu jalqaba. Haleluuyaa. Isa tokko tokko immoo gaamonni arra gooftaa fudhatu ka'ee ani Yesuus Kiristoosiin fayyisaan buukootiin godhadheetti jiraadha gaamonni jedhuuti hafuurri qulqulluun dhufennaan irra bu'a. Ameen ameen ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hafuurri humni hafuura qulqulluu kun akkasii argata. Mee ameen jedhaaka. Na argataadha mee. Haleluuyaa. Ansi argataa jechaan jira yee. Ameen ameen. Humni hafuurri qulqulluu kun namootaan arganne har'aan argata. Ameen ameen ameen. Mana naman galle har'a hin gala. Haleluuyaa. Jireenya naman arganne har'aan argata yee. Sanaan booda hafuurri qulqulluun gaafa dhufu Maariyaam keessa bulee Maariyaam gaamma nama haaraa taate ergamoonni dhufanii atayyaana qabeettiidha siin jedhanii hin jejanii. Haleluuyaa. Sanaan booda Maariyaam bakka zanaa jedhee muti qaabee ergamaan Gabri'eel dhufetti dubbate ergaa konfiidensii yookaas immoo isa keessa ishee keessa jiru amanteeti jajjabnaan deddeebi'uu jalqabde. Akka taatu taatee mucicha deesse mucicha hafuura qulqulluu fudhatee maal hin jedhe hafuura qulqulluu fudhatee haleluuyaa. Raajuu jalqabe hafuura qulqulluu fudhatee haleluuyaa. Ergameen dhufe jechuu jalqabe hafuura qulqulluu fudhatee halluu baay'achuu jalqabe hafuura qulqulluu fudhatee arraajii jechuu jalqabe narraa jechuu jalqabe olana namootatti raaja namoota walitti qabateetti raaja. Haleluuyaa. Wangeela mootummaa Waaqayyoo lallaba. Wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabuun immoo hafuura qulqulluun malee hin danda'amu. Ameen ameen ameen. Haleluuyaa. Raajuu jalqabe. Raajuu duwwaa miti. Raajuu duwwaa miti. Orra duuka buutota qopheessuu jalqabe.
Duukoota qopheessuu jalqaba. Duuka buutota. Afuurichi duuka buutota qopheessuu jalqaba. Namoota 12 namoota ija ta'an addunyaa kana irratti eenyu gadi qabuu kan dandeenyu. Warra akka Phexros fa'a. Warra akka Yohaannis fa'a. Muudu jalqaba. በመንፈስ ቅዱስ ኃይል አሜን አሜን ሃሌሉያ ሁምና አፉረ ቁልቁሉን ጉቴ ገዲሱ ጀቀብ ጴጥሮስ ጋባ ቁልቁሉ እረንፊን ማታቱን ኢንሶዳታቱን ኢምፔሬፔረመቱን በቃ ነሞቱ ወንታኔን ኢንገለቱን ጴጥሮስ አፉሪ ነመ ሶዳቺስ ዝንጌጅረ ዮቴኒ አረዋቀዮ ገዲ ባሴ አፉረ ሰስሪ ዱፌታ Hallelujah. Amen, amen, amen. Afuris sodaachis, sibirraachis, sinannaachis. Namoonni tokko ituma bakka gooftaa qabu ituma mana Waaqayyoo keessa bara dheeraan bubbulee ituma jedhu akkam dukkan waliin ishee gaafa argu naasuu guddaatu sammuu qaba. Guyyaa mataa isaa qofaanii mudatan. Hin birra kan sodaachaa deema qaama xinnoo ishee laatu wayyoo nyaatame akkasan ta'e sanaan ta'e arra waraanneer humna afuura qulqulluu si argata haleluuyaa qophaa kees deemi nama kumaatamaa achinis deemi akkuma warra kumaatamaa achi deemtu qophaa kees yoo deemte sodaatu kun yoo afuurri qulqulluun keessa kee keessatti dhaabbate maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifama. Dhalooti bara kanaadhaa afuura qulqulluu wajjin ol arguu ta'eedhaan haleluuyaa dhalooti bara kanaadhaa amma bara eebbamootaa keessa jira. Ameen ameen akkana jedha Phaawulos nuyi hundee raajotaa ergamootaa irratti maal taaneerre hundoofneerre hundeen keenya raajotaa ergamoota raajuu dandeenya jechuusaati raajuu dandeenya deemnee lallabuu dandeenya deemnee waldaa dhaabuu dandeenya deemuu dandeenya wangeelaan hundeen keenya raajotaa ergamoota. Ameen 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 haleluuyaa akka baraka guhaaraatti lubatu si dhugeessan jechuudha. Ameen haleluuyaa atis luba anis luba isheenis luba anis luba luba churan dhumne. Ameen ameen mee ati luba jedhee cinaacha isaa gada hidhe obbeeki ati luba jedhee maalo haleluuyaa lubummaa keenya irraa madine dhaabee haleluuyaa biyya keessatti ati luba jedhamee waldaa keessatti ati lubaa jedhamee magaalaa keessatti ati lubaa jedhamee haleluuyaa lubootaaf nu ijama galanni Waaqayyoo haa ta'u. Ameen ameen kennaa gurguddaan nurra jira karaa gooftaa Yesuus Kiristoos afuurri nurratti dhangalee kennaa gurguddaan keessa keenya bulee jira. Akka Maariyaam ulfooftee jirta akka Maariyaam si keessa waa buleera. ይሄንን የእግዚአብሔር ኃይል ማወቅ አለብን። ቤቱን ኑረያ ገለንዱ Waaqayyo baaka gooftaan Yesuus Kiristoos ka'e afuurichi irra bule afuurichi keessa bule in beera qabu haaraaf dhagummoo baadde beera bara haaraa ta'e namoota firdiin du'aadhaatti murtaa'e bilisa baasuutti ka'e namoota cubbuu adda addaa rakkatan bilisa baasuutti ka'e namoota dhukkuba adda addaa qabaman bilisa baasuutti ka'e namoota hidha adda addaan dararaman bilisa baasuutti ka'e. Tanaan booda maal jedhaa? Dhukkubootataan immoo maal jedhaa? Inni natti kenname kuni na caalaayyuu isinii wajjin ta'e hojii hojjetan. Haleluuyaa haleluuyaa inni na wajjin ta'e kun na caalaayyuu isinii wajjin ta'e hojii hojjeta. Ameen ameen waggaa muraasan bubbulee biyya lafaa kana keessa waggaa muraasan bubbulee isin garuu yeroo dheeraadhaaf turtu yeroo dheeraadhaaf humni kun isinii wajjin ta'a. Haleluuyaa dhukkubsatoota bira yoo dhaqan hin fayyu. Ameen ameen jaamoonni hin banamu du'aan hin kaa gaaddidduu keessanii namoota baay'ee fayya waan baay'ee ennaa dubbattee karaa afaan keetii waan. Haleluuyaa mee harka kee raasi maalo kaas harka kee kana edhimee arraa kaasee edhimee maalo humni afuura qulqulluu edhimee na keessatti hojjechuu saba qabu edhimee hojii gurguddaadhaan hojjetamaa edhimee. ሃሌሉያ ዛሬ የፍርሃትን መንፈስ ጥለን የእግዚአብሔር መንፈስ ይዘን እንወጣለን። ሃሌሉያ ኃይሉን
duuka buutonni ka'anii kaakka'uutti ka'an addunyaa kaakka'uutti ka'an warra akka Phexros fa'a hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 8 hojii ergamootaa gaafa dhaqanii dubbifattan hojii ergamootaa kanarra gaafa dhaqanii dubbifattanii lallaba haaraa jalqabe gooftaan Yesuus Kiristoos lallabanni lallabaa ture lallaba gaararraa jedhama Maatewos boqonnaa tokko lakkoofsa boqonnaa tokko amma boqonnaa torbaatti gaafa dhaqanii ilaaltanii lallaba gaararraa jedhama lallaba gaararraa ያስተምራል ይገስጻቸዋል ብዙ ነገሮችን ስርዓትን ያስይዝ ነበር ጴጥሮስ ሞጋፈ ለለሙት ከው ነፍሳት ይድኑ ነበር ይላል ሃሌሉያ ጴጥሮስ ባየቀን ሲኒቡ ከኮ ኦጀር ከሞታ ከሰት ጋፈ ለለሙ ጀልቀቡ ነሞተ ቢዮት አዳዳራ አፋነ ዳዳ አሳን አዳዳዳ ቀረንቶ አያነ ሰረረት ተርገበ አያነ ቸረት ተርገበ አያንቺ Ayaan mo waggaa tinanaw tureraan kaname ayaan Pentekoste nama ayaan mo waggaa tinanaw tureraan kaname ayaan keessattuu wangeela keetti lallabamu ture garuu gurbaa guutamte baate haleluuyaa jiraataa Yesuus gurbaa ishee sattartiin ejjeef nadhantu ishee bakka sodaadhaan dhalamaa turte ishee bakka namuma ijaan arguu sodaatutu gaafa sana hafuurri Waaqayyo ijaatti immoo fedhee addabaabaa irratti kaase haleluuyaa ayyaana Pentekoste isaarratti gaafa ka'u inni sin fanniftan jechuutu jedhe haleluuya hojii ergamootaa boqonnaa tokko ragaa dhaqanii jalqabdanii diriiraan hin boba'e abidda turoomu jalqabe hin coccoba ture abiddis waaqarraa jedhama caafni qulqulluun ameen ameen sirratti coccobaara mana kee irratti coccobaara karaa kee irratti coccobaara tajaajila kee irratti coccobaara haleluuya abiddichis hin bu'a ture namoonni afaan adda addaa haasa'u turan jedhe bakka Phexrosin lallaba ture namoonni hedduun kaanii gooftaa fudhatu turan jedhe eega manfas qidduus achuma achitti soorisee kan gasidhiisu hundee namoonni qulqulluun kan si kaasudha qulqulluun haleluuya namoonni achuma achitti cimamuu barbaadan arraa kaasee sittan hima maqaa Yesuusin ka'i eeyyee haleluuya edhaa achumatti cimamuu barbaadan namoonni baay'ee sukkum na sukkumi achumatti caccabaa dhanni caccabaa bullaarra maqaa Yesuusin irraa qa'isin sukkuman ofii nageen baata ameen ameen haleluuyaa nama dulloomaa namni sukkuman nama caccabaa namni sukkuman akka hubannaa Hafuura Qulqulluutti yookaas immoo akka mirriitii Hafuura Qulqulluutti sitti bu'uun hin danda'a garuu yeroo hundumaa si sukkuumuuni nama cabaa ta'a haleluuya nama cabaadhaa ta'e dhime maa sukkuumni eeggattaa dhime Hafuurri Qulqulluun si keeraa dammaqeedhaa haleluuya si kaasa Hafuurri Qulqulluun si dammaqsa Hafuurri Qulqulluun ameen 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 galanni Waaqayyoof haa ta'u si kakaasa Hafuurri Qulqulluun maraadhu si godha Hafuurri Qulqulluun irra ergaan beekamne si dubbachiisa Hafuurri Qulqulluun haleluuya ituun beekin raajii dubbachuutti kaata utuun beekin tajaajila kee agarta utuun beekin si fuudhee deemuu jalqaba akka nama maraatee si godha akkas tureen galanni Waaqayyoof haa ta'u dunuufatee ilaalaa haleluuya galanni Waaqayyoof haa ta'u maal jechuun barbaaddeetu Hafuurri Qulqulluun gaafa nama kaasu hojii gurguddaa nama hojjechiisa hojii gurguddaa karoora keen ala si adeemsa Saa'olin fudhatanii naa ilaaltanii ilmi Qiis hin maraatee ያለምንም ፕሮግራም መጥቶ ገባበትና የቂስን ልጅ ያዘው አመቷ ከጫሳት ደሄዲ አከጫሳት ሳውሊን ዲበሙት አከጫሳት ደሄዲ ነው አከዘሪ ፈይተኒ ነው ዱደ ሁላጋሌ ዳዳይ ገዶ ዱደ ሳውሊን ዲበሙት ገርባይ ከልስሊሙ እግዚአብሔር ፈለገውና Hafuurri Qulqulluun sun gaafa dhaqee errabu Saa'ol nama garraan hin jijjiiramu har'a namni jijjiiramu jiras haleluuyaa
Har'a namni jijjiiramtu jiras keessa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Ela soba kee kan si dhiisisu. Ani honnee koo naannii gosa hedduu kan si dhiisisu. Lola kee kan si dhiisisu. Jibba kan si dhiisisu. Ammeenya kan si dhiisisu. Afuurri qulqulluudhaan irra dhufee sirratti jechuudha. Haleluuyaa. Mee gara koon faayidee maalo? Wanti ta'e irra gara koon faayidee maalo? Humni ta'e gara koon faayidee akka nama maraatee na gochuu jalqabaayidee akka nama maraatee si godha. Haleluuyaa. Afuurri qulqulluun naamusa qaba garuu baay'ee kan isin dhibu. Si'a tokko tokkommoo akka nama naamusa hin qabne nama godha. Ameen ameen. Sabrooni qabaadha. Kibirla Yesuusiin. Namu wala protokoli kone gadda mo kaya gadda taudi cabse lita. Haleluya. Cabse lita. Ojo Yesu yang karo. Akana sak debol. Amen amen amen. Baka Saul o yabu soli gani bigutti ke kanera wa kayo go tam. Baik kan sini buka kumofa. Kakumofa da Dio sanat baik kan sini bu. Kakumofa da itu. Kakumofa da garu akana marade. Ay marade magkisi. Marade. Untuk tu marade tu ya. Sabi sa shakalat kasi. Zari matali ay. Amen. Biar kan fala malo. Amen. Umni kunar ka kada. Hallelujah. Namun na panara hindi na panara sa uyak ka. Amen amen amen. Namun ni rajin man kesa diyan bulin juro. Rajin sa uyak ka. Hallelujah. Oji lugu mau jechu uyak ka. Kala dua kayo bato. Sababin sanula tabera ka. Haleluya. Karabura kululu ratiro bera ka. Makawan ayo bara na bimam. Yo atura chura dam derang kada be murul kuluni. Akuma akaken nasalite. Namo tukuntuma afurul kulun ini rafture. Paulus awrubal. Ini rafture. Isani dire. Haleluya. Ila tragika kada mayo na afurul kulun tokon. Atila alubai. Atila farfatu dai. Atila laba dai. Ati malo dai. Ati sanai. Makasih tibas. Ini makasih tibas atas siang. Amin. Me amin. Amin. Jalan dua ayo pak. Gamon ni kan. Ojian kamu dah kesa. Gabaran tanilan tani. Ojian kamu dah kesa gabaran tanilan tani. Ojian kamu dah. Oji aku rakul kuluran jal kalame. Oji aku rakul kuluran jal kalame. Sini kala. Oji aku rakul kuluran jal kalame. Petros jal kalame. Bukan aku korat Petros kami jal kamu. Petros raro jal kami namoni biar dadar aku pun. Aku rakul kulu karena sudah tadi bau jal kaman. Dalu jal kaman. Ayana bete kostra albani. Aku rakul kulu karena sesabat tadi. Aku rakul kulu aku tamani bau jal kaman. Haleluya. Jiratan ay Yesus. Ojian kamu ta. Kesa tuang bayete gali. Bukan na to na Thailandan. Bukan na laman na Thailandan. Bukan na sa din na Thailandan. Bukan na sa din at Pedros Yohanes. Itu sama na kulkuluma. Akati ni namichi ijajaman sun. Ay kada tature. Mana kulkuluma jala kita ay kada. Isan at misali bayi oat yang laman afuro kulkuluna. Brother bundan deh, jika masa brother buferani, bicara katakan na, akar sakar dari depan afuro kulkuluna di sana wajis. Akan lihat kamu. Kurban or kate, arsi kada cara sabi deh buat kau kesa kau, jeju sana. Gawan dijat di bawah su, wan silan nung kamnu, garusak kamnu silan. Mag-above tayo Jesus Kristosin kay Soche. Haleluya. Si Socho saan dia. May nasocho saan di malo. Amen, amen, amen. Haleluya. Ito matong kumarakat nila ko itong gula hulukulkulun. Barame kadyo matong kukulyan tayo kanila sugon. Parpan na magis. Lalamu magis. Rajuma magis. Sidaban sa hulukulkulun. Haleluya. Arayon barbat na rin mo raji si kulawakin. Haleluya. Arayon lalam na debo ruanda berarti sabar sabun bulu. Siya dia sisa. Acuma aci kundanga magol dete sarara dia kan Yesus ikut. Gora ya mah. Gora bulu debas. Ya sal. Gora. Durbia ke nyata deh. Waktu asal tu mah finne ramu isa waktu asal tu mah finne. Isin kaliya ka ada ni malu itu sih bilu.
Waggaa 30 finneerra. Dan Waaqayyo fa'a. Inni tokko immoo waggaa tokko yoo ta'u guliin har'uma dhufee har'a guutamee hojii Waaqayyo hojjechuutti qaba. Waggaa miti kan nama hojjechiisu. Waggaa miti. Daangessi. Tajaajila kee daangessi. Lallaba kee daangessi. Raajummaa kee daangessi. Orri gara fuula qulqulluu kanatti siqiin jirtan immoo disqa. Ajjeetti akka dhagaa gurraachaadhaan taa'e. Dhagaa gurraacha bishaan kee taa'u beektu. Bishaan keessa. Gaafa itti ilaaltan namni galaqqabatu. Gurraachuma isaati. Dhagaa bishaan garaanis dhufeetti wayii darbe. Ishee yaatuunis dhufteetti guutee dabarte. Waldaa kiristiyaanaa keessa wayiif kan hin fayyadne namni. Wayiif kan hin fayyadne achuma ta'a. Isinii galeera? Ishee kanarra taa'ee ni qabate Yesuus. Irma taa'ullee hin danda'u. Maqaa Yesuusiin. Joonjaasa. Inuma kadhatamaa. Unuma reebu agalgaa'uun. Achi naqa waldaasa sana sin naqa reebu. Waldaasa kana sin dhufa reebu. Isa kana sin naqa buloo kaanii wedhu. Chaanaa fi gadda arga hin naqa reebu. Isuma sana. Dhagaa gurraacha waldaa keessa. Ini galee. Dhagaa gurraacha. Arra cabsee biquutarreera dhagaa gurraacha kana. Ameen ameen. Ameen ameen. Macaafni qulqulluun maal jedha beektu? Laphee isa dhagaa siyyaa baasee jedha. Isa foonii immoo siidaadha. Xinnoo ishee isa fooniitu laafaadha jechuudha. Malee baruma dhufu namaan qabamtee deessa yoo ta'e kuni namicha isa jaamaa isa karaarra taa'ee kana bosonaa wajjin tokko. Namichi waggaa dheeraa buleera. Gara waggaa 20 buleera namichi sun. Inni nuti achumatti galgalaalee kan. Inni galaanni waan inni deemu achuma laalee isaanitti malamanii harka kee kaa'ee jira. Aaraa. Yesuus jechaa namichi hin godhan turti. Achuma itti. Phexros abiddaan guutamanii gaafa dhufanii. Shaalaa baadiyyaa booraa baagaas. Ijaa gaafa dhufanii namitti dhanni ishee hiikamuu jalqabe. Yesuus sim zaare maffataa yoo leelisha. Hiikamuu sii ta'a. Ameen ameen. Waldaas rakkiftee namas rakkiftee ofiis rakkattee jiraatu waldaa kiristiyaanaati. Jijjiiramtee baataan jedhe. Ameen ameen. Namaaf jijjiiramtee baataan siin jira. Mee jijjiirameen baay'ee maaloo. Arraa kaasee dhimee humni na jijjiiru tokko dhimee gara koo dhufaa dhimee. Haleluuyaa. Si jijjiira fuulli Waaqayyoo. Haleluuyaa. Ati oblaadhu malee si jijjiira. Ameen ameen. Ati oblaadhu. Laphee keelaan. Laphee keelaan. Maayin naniin jedhin taatteesse. Maalan dayanii maayin sakaaniin hojjeta. Ana ammaa hin hojjetu hin jedhin. Siini sinuma siin hojjeta. Ameen ameen. Siini sinuma siin hojjeta. Haleluuyaa. Sini galeera? Siini sinuma siin hojjeta. Kanaaf bara lakkaa'u miti bara ishee dhufne keessatti hojii hojjechuudha malee. Maqaa Waaqayyoo barbaraan eebbifamu. Kennaa mana Waaqayyoo keessa jiru kennaa adda addaa jira. Kennaa adda addaa jira mana Waaqayyoo keessa. Kennaa adda addaa jira mana Waaqayyoo keessa. Ilaalaa. Macaafa qulqulluu ilaalaa. Kennaa baay'ee jira. Roomaa boqonnaa 8 dhaqaa dubbisaa. Galaatiyaa keessa dhaqaa dubbisaa. Boqonnaa 5. Qorontos keessa dhaqaa dubbisaa. Kennaa baay'ee jira mana Waaqayyoo keessa. Kennaan sun amantoota irraadha kan inni bu'u. Amantoota irratti hojii hojjetu. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Kanaaf hafuura qulqulluuf of laachuun nurra jiraata. Sinitti meeshaa yeroo baay'ee naasaa waa'ee gooranii dhugaa sinii ba'eera. Waggaa meeqaatuun hafuuraan hin guutamin isan ture. Yeroo irra deddeebi yaasa hin godhan. Si'a baay'ee yeroo tun ga'u malee. Innaa baay'een barbaade waggaa lama baay'een barbaade waggaa lama barbaade waggaa lamaan sanaa akkaniin guyyaan barbaade laa waama qaamaan argamatti fakkaata qulqulqullu ituun dhaqee qabee guutame nan barbaade. Naa kun na dide garuu utuma rakkisu guyyaa tokko irratti dubbee. Haleluuyaa.
barbaadin jedhan. Ameen. Barbaadaan jedhan. Haleluuyaa. Hafuurri qulqulluunis macaafni qulqulluu isa ta'e barbaadaan falli bu'e. Galanni Waaqayyo kana. Ituun barbaadin bookeen isaas ni tokko. Waggaa 30 dhiisi waggaa 100 meeqa taa'e waldaanee hin guutamu. Ituun barbaadin. Barbaadummaan kadhachuu. Barbaadummaan sagalee Waaqayyo dubbisuu. Barbaadummaan Waaqayyo abboomu. Hin dhufa hafuurri qulqulluun. Haleluuyaa. Hafuurri qulqulluun tun jaallatiin dhufu. Ameen ameen. Gaafa kadhattudha karaa kamiin itti seenaa jedha. Gaafa sagalee isaa dubbifatu. Sagalee isaa gaafa tokko keessaa qaban sagalee Waaqayyoo hafuurri qulqulluun konneekshinii qabu. Ol argee qabu. Hin dhufa. Akka namicha isa jaamaa namaan deddeebine yoo ta'e garuu baruma keenya jaamaadha. Isuma raajamuyyuu fudhachuu hin dandeenyu. Kanaafidhaaf rakkinni keenya isuma raajamuyyuu addana teenye eenyuun jedhame anaayi. Elaa hafuurri qulqulluu akkasiin jedhama achi galagallee tokko laatti. Elaa hafuura qulqulluu akkasiin jechaa jedhama jedhameti achi galagalee maaliif silumaa mana keessaatii ol argee hafuura qulqulluu wajjin hin qabu. Silumaati karaa masaarra hafuurri qulqulluu wajjin ol argee isaa waan qabneef gaafa reeggaan itti dubbatu gara siraadha naannee. Maqaa waamaniillee naatti dubbatan anaa dhaabate. Orri kaan garuu kana kaanii fudhatu orri kaan. Dini galeera orri kaan kana kaanii fudhatu. Hin taa'anii moora dhugaa. Ana manaa darbe itu manaan darbina polisa tokko bukkeen taa'annaan ta'eefi amantii maalitti jedhee amantuun fudhadhee manaa ta'a. Hin ta'u inni ta'a dhimmi isaa dhimma amantiiti. Gurbaan adii dallaa waan hin godhan. Fudhachuun hin danda'amu. Narratti hojjeta amantiidhaan fudhadheennaan. Kanaaf utaalanii fudhatu jiran. Utaalanii ameen. Ol kaan utaanii maa hin qabamaa waan isaanii maal si gashee qabamu saniisuusi. Namichoo fudhateera. Akkaataa galuuf itti fudhateera. Ol utaalee isa fudhatu ciisee isa fudhatu harkama caasee isa fudhatu maal si gashee. Fudhachuudha waan isaa maqaa Waaqayyoo hin biqiluu. Haleluuyaa. Ol kaan immoo kan jala fiiganii turame raajicha fuuldura fiiganii tambii xiqqillee tambii eenyumaaf namichaaf. Haleluuyaa. Tambii እግዚአብሔር ሰው tambii. Haleluuyaa. Namichidha waan hin jirre kanatti roobsuutti kaa. Itti roobsu wantichi dhaayidhaan hojjechaadhaan waan hin jirre kanatti roobsuutti kaa. Dhufeeraaf ka konneekshanii ol argan. Dhagaa gurraacha taate garuu gaafa dhiyeessu innumti sirriin dhufe yoo ta'u. Ndaare jama. Nda dhugaa Waaqayyo. Anamma hafuura qulqulluun guutamee fi haleluuyaa amaanaadhaa kana haasee gaafa raajuu jalqabu namni fudhatas keessa jirtu taanaan gadi immoo bakka isa dhufe deebi'a. Maal Waaqayyo kana wallaalaa goota isi hin dhufu malee hoosaatti immoo gaaf tokko dubbadheera mataa qonna dhukkubaa itti dhuma kadhatamaaf hin fayyidu. Kunoo dana koo as koo kana na waraana. Kunoo gurbaan sukkuumii maal jedhee gadhiisa. Torban irraas gaafa dhuban kunoo dana maal jamaa keenya maal bakkistu ofiis kunoo isheetti si qaamale. Bulee mataa gaafa mataa kee sukkuuman garaamti si jibbuu. Dhuguma jira. Atoo waan tokko achiin sochootu atoo waan tokko achiin dhagaadhaa tooti an yeroo hundumaa akka nama malaajaadhaan waa muka soofanii gaafan soofaa oolu garaamti si jibbuana. Ati sosochooyi malee malo. Ameeneen isin yooma cimellee ameeniin illee afaan kee gaafa utarra jira fudhachuus irra jira waan an dubbatu. Malee tajaajilaa rakkisina iddoo adda addaa sana tajaajilaa rakkisina yoo mudatan. Waan biriidhaan ergaan darbee keessa keenya keenya hojjetu fakkaata yeroo baay'ee gastaa hosii dandee guyyaa 2-3 bullee birrii 3,000 kaffallee waanta hojii Waaqayyoo keessa keenya keessa hojjetu fakkaata. Si keessa mul hin hojjetamu. Gastaa hosii dhaqanii buluun gaarii wantichi wanta amantii dubbii amantiiti. Bini galee dubbii amantiiti. Televiizinii namoonni sirriini televiizinii marbukkee ta'anii gaafa ni darbu. Gona hirkaa fuudhanii akkuma nama kiisii kaatu ittiin fayyanii taa'u. Inni kaan immoo gastaa hosii dhaqee guyyaa 3 guyyaa 4 bulee fayyiin gala. Buleetti tokko takkannaan jedhe guyyaa tokko.
Politik ko tun ala dhabdee attaman godhaa naa jedhu. Ala godhachuu dhabdeetti. Naaka kadhattuuf barbaaddeeree jedheen bakka waldaa fidii kadhannaa fi tarii waaqayyoo gochuu fi danda'an. Innaan isheen yoom nageesse sana barree ishee 5,000 kaffalattee gastaawusii dhattee bulti. Guyyaa 3 bulan. Guyyaa 3 bulanii namichi gaafa umra ga'anii ta'eera. Ta'eera masananii amantii qabaatan inuma ta'a garuu jarri ganaana sukkuma jedhanii ganaa ciisidhaa kenniinsi sukkuma yookaan akkaataa biraatiin wanta kee kaan fakkaata. Ta'eera naan ganaa dhufanii na sukkuma seenii eeggatu isaan wantichi hin jiru. Eeganii bakka birrii kaffalanii guyyaa 3 bulanii waan tokko hin jiru hin galan hin dhufte deebite. Maayini waan akkasii kadhata akkasii eeggaluuti. Maalinnaan ta'eera nuun jedhee magalu bisa. Kennaa ta'eera akkasii hin jedhee fudhattuu hin jedhe. Maal namaan kadhatanii maal akka baddeenii ta'eeraa maalii nama gadhiisu guyyaa ammasii bullee birrii kaffallee. Egaa maalan jedhanii maaliin deebisaan qalbee dhiise qoricha keetii. Qoricha keetii addana birrii tokko kafalan. Birrii tokko kafalan buusii yoo fedha isaanii ta'e buusii birrii tokko nu buusee isa. Birrii tokko yoo fedha isaanii ta'e nu buusee isa. Kan kanaan achi torban guutuu isaan maa kadhachaa oolan addaadhaan. Kana dhiisanii sokkan baga harkaa fudhatee baga ta'eera gadhiisee jedhamu. Baga iyyuu hin ta'in. Maalis ni jechuun barbaade jamaa beektu. Hafuura qulqulluu sirriitti olii galu. Dhugaan waldaa baluufaan dadhiisiin jechuun koomidina. Akka garuu hafuura qulqulluun guutamaa deema. Dhaqee waa fudhadhee gala arrachuutu sirra jiraata. Dhaqee waa fudhadhee gala waa naa ta'utu irra jiraata. Waa asumallee gaafa dhuftu waan tokko fudhadhee bahuun irra jiraata. Waatu naa ta'utu irra jiraata dhuftu taanaan siin ta'u. Siin ta'u. Isa kadhatee dhufe hin ta'a. Isa amantii qabu hin ta'a. Isa ameenii beeku hin ta'a. Ilma ta'a. Isa immoo dhufee kadhagaadhaan laxxee taa'u hin ta'u. Isa akkasii madooshaa barbaada. Madooshaa beektu. Waa! Kunoo warri aanaa fi naannoo yeroo mana ijaara. Hidhaa wadaasaa keessa iddoo beekatti kana barbaada. Galanni gooftaaf haa ta'u. Kanaaf saba waaqayyoo hafuura qulqulluu wajjiniitiin ol baraa. Hafuura qulqulluu wajjin. Hafuura qulqulluu wajjin ol baraa. Yoos adeemsa gaarii adeemtu. Yoos deemsa bareedaa adeemtu. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Hafuurri qulqulluun bu'aan isaa waan jedhamuuni xinnoo ishee dubbadhee darbuu barbaada. Bu'aan hafuura qulqulluu humna nuu laata. Isa tokkoffaan humna. Hojii ergamootaa boqonnaa. Hojii ergamootaa jalqabaa kaaftanii boqonnaa tokko kaaftanii gaafa ilaaltan hafuurichi isaanirra dhufeera. Hafuurichi isaanirra dhufeera. Mee dubbisii lakkoofsa 8. Lakkoofsa 8. Isin garuu hafuura qulqulluudhaan hafuurri qulqulluu yommuu isin rabu humna hin godhattu. Yerusaalem Yihudaa hundumaatti Samaariyaatti amma handaara lafaatti dhuga baatu goota. Hafuurri qulqulluun gaafa isin rabu maal taatu? Maal taatu? Hafuurri qulqulluun gaafa isin rabu hafuurri qulqulluun gaafa isin rabu maal taatu? Humna godhattu. Humna laata hafuurri qulqulluun. Humna laata hafuurri qulqulluun. Hafuurri qulqulluun callume miti. Humna isinii laata. Keessan jabeessa. Jireenya keessan jabeessa. Isin haareessa. Haayiliin ትቀበላላችሁ ማለት ነው። ኃይልን ትቀበላላችሁ። ይሄ መንፈስ ቅዱስ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ። አመዳሪ ለባድሞtiin sochoone. Kanaaf humna isinitti naqa. Hafuurri qulqulluun gaafa humna isinitti naqa. Namoonni maaliif socho'uu danda'u? Namoonni maaliif jijjiiramuu danda'u? Waggaadhaa waggaatti suma sana kan isaan ta'aniifi
Afurri qulqulluun keessa isaanii kee bulee hojiin hojjetu. Keessa isaanii kee bulee afurri qulqulluun hojiin hojjetu. Arasiin dhufusuma sanaa, borisiin dhufusuma sanaa, waggaa haaraan dhufusuma sanaa, waggaa taanuuma dhufuma jiraatusuma sanaa, achuma taa'u, achuma achitti kan galatu, achuma achi yoo waldaa jijjiirratan malee afurri qulqulluun jijjiiramu hin jiru. Waldaa jijjiirrachuu garuu hin danda'u. Afurri qulqulluun innaa nama kee bulee garuu nama jijjiira. Haleluuyaa. Afurri qulqulluun innaa nama kee bulee nama jijjiira. Afaan keenya jijjiira. Jireenya keenya jijjiira. Tajaajila keenya jijjiira. Hojii keenya jijjiira. Lallaba keenya jijjiira. Raajummaa keenya jijjiira. Akka tajaajilaatti illee siin hima. Tajaajilaa taatanii an waggaa meeqan faarfadhe. Waggaa meeqan lallabe. Gaafa jettanii tajaajilitti jijjiiramu taanaan rakkina qabdu tajaajila. Rakkina qabdu. Tajaajilli isaa jijjiiramuu darbeedha. Guddachaa deemuu darbeedha. Gara biraatti ceca'uu darbeedha. Ceca'uu darbeedha. Oolmaa shubbisa bakka darabee gaafa jihaadhaa faarfattoota gaafa jedhan dhufee hoyyaasaa shakshakitti godhee keessanii qee dhaabata. Yoo ta'eef maqaa Yesuusii danqineerra. Ameen jiraata. Faarfattoonni naannoo maal goota. Oyyaama shakshakitti godhee nama kudha shan kudha jaha ta'ee gidduu dhaabatee shubbisa yoo ta'eef ofumaati. Jijjiiramtee jijjiiru sirreera. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Faarfannaan keellee nama jijjiiruu sirreera. Ofiis jijjiiramu sirreera. Ofiis jijjiiramu sirreera. Yeroo baay'ee faarfattoota sirra baasaa yoo ta'e faarfattoota irratti baay'ee dubbisaa yoo ta'e faarfattoonni dhiifamuu nu godha. Isaantu argama ulee ta'e. Ulee ta'e isaantu argama saba ta'e. Keessa dhokatee dudduuba isaa dhaabatee shubbisee gala. Fuulli isaas hin argamu. Eenyummaan isaas hin beekamu. Gaawonii irratti gajjiin godheetu shubbisee gala. Waan isaan beekamu. Warri hafuura qulqulluun hin deemaa jiraa fi tajaajila hafuura qulqulluun tajaajilaa jiraansaa hin galu. Garuu tajaajilichi tajaajila hafuura qulqulluu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf jijjiirama laata hafuura qulqulluun gaafa. Hin jijjiiramtu taanaan gaaffii gaafadhu Waaqayyoon. Yeroodhaa yerootti lallabii kee jijjiiramu taanaan, yeroodhaa yerootti faarfannaan kee jijjiiramu taanaan, yeroodhaa yerootti raajummaan kee jijjiiramu taanaan, yeroodhaa yerootti achuma achi yoo taateefi of gaafadhu fuula Waaqayyoo duratti hafuurri qulqulluun humna namaa laata. Haleluuyaa. Hafuurri qulqulluun humna namaa laata. Ameen ameen. Mee harka keessa kaasaati humna jedhamee haadho. Humna jedhamee maqaa Yesuusiin isin argatu. Inni lammaffaan ነፃ መውጣትን በሕይወታችን ውስጥ ያደርጋል። ኤላ ቢሊሰ በው ራኮ አዳዳ ቢሊሰ ነመባስ ራኮ አዳዳ ከተለያየ እርግማን ከተለያየ በሽታ ከተለያየ አሰራር እግዚአብሔር ነፃ ያወጣል። አሜን አሜን። ቢሊሰ ባደላ የሮ መለለው ገና አቡነ ቁልቁሉስ ኬሰ ጅራታና ኢሰለለባ ጅሮችኖ ለርገታ ኬሰ ጅሩ ፉዳን abaarsa bara hedduu zariirraa lakkaatee dhufe caamsa. Ameen ameen ameen. Ameen ameen ameen. Akkana jedhe Yohaannis Cuuphaatu guyyaa tokko. Maatewos boqonnaa 11 akkana jedhe. 11 gaafa dubbatu maal jedhaa? Simoo gara biraa eeggannu jedhe qabame. Hin hidhame tuma tajaajilaa yeroo qabame hidhameennaan gooftaan Yesuus dhaquu tutture. Simoo gara biraa eeggannaa dha'e jedhaafi dhaqaanaa gaafa dhaabee ergamoota isaa eegdu. Dhaqanii akkana jedhan itti himan. Simoo gara biraa eeggannu siin jedhee Yohaannis Cuuphaan jedhanii gaafa isaan dhaqan itti himan. Isa argitan dhaqaa itti himaa. Maal jennaan jaamaan hin banamu, du'aan hin ka'u, naafti hin diriiru, dhukkuba adda addaatti warri qabaman walaba ba'u. Dhaqaati isa argitan isa dhageessa gara dhaqaatti himaa. Haleluuyaa. Tajaajilli hafuura qulqulluudhaa kana. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Tajaajilli hafuura qulqulluudhaa kana. Gooftaan Yesuus Kiristoos kan inni tajaajilli isaa saganaa. Sawochiin naxaa yaawwataa. Namoota baay'eetu bilisa ba'u.
namoota baay'eetu hiikama adda addaa hiikamu. Tajaajili Phaawulos isuma kanaa, tajaajili Phexros isuma kanaa. Kanaaf bilisa baataan siin jedha. Elaa rakkoo adda addaa keessa yoo xinnaate waggaa bubbuluu sirra jiraatu. Waggaa bubbuluu sirra jiraatu. Hafuurri qulqulluun cabsee galuu darbeedhaan. Mana kee cabsee galuu darbeedhaan. Jireenya kee cabsee galuu darbeedhaan. Cabsee galuu darbe jiraatu. Haleluuyaa. Fayyuu sirra jiraatu. Fayyina sammuu fayyuu sirra jiraatu. Fayyina bu'uuraa fayyuu sirra jiraatu. Fayyina dhibee adda addaatti hiikamuu sirra jiraatu. Maal sitti dhee? Maabara lakkoofta itu dhukkubsattu. Maabara lakkoofta itu dararamtu. Bara lakkaa'aa jirta yoo ta'e gaaffii si bira jira galiitti jilbeenfadhu. Galii jilbeenfadhu yoo nee nagaraalle. Atiif Waaqayyo fixuun kan sirra jiraatu. Atiif Waaqayyo ligattanii fixuun kan sirra jiraatu. Wanti ta'e si bira jira sababii ta'e galii jilbeenfadhu Waaqayyo fuulduratti. Boo'ii kadhadhumaa inni waansa narraa kaasuu hin dandeessu siin danda'amu. Jedhaa bittima. Hin dhufaa booli qulqulluun dhufee sarsaree gala.